Interaction, architecture, warfare, architecture, wanta sammuu ilma namaatiin uumamee ergaafi barnoota gaggaabii gammachuu ilmi namaa itti bifa barreeffamaatiin ta'ee bifa aroosamaatiin ta'ee ilmi namaa ittiin ibsa tura. Kanaaf aartii seeraafiyaa aartii qabayyaatii fi aartii gosoota hedduulee kan jechuudha. Gosoota aartii beekaman keessa muuziqaa yookaan shubbisa yookaan sirba fi weellisa diraama tiyaatira suuqina gosoota asoosamaa hedduu of keessaa qabdi jechuudha. Kanaafuu aanaa keenya kanatti waa'ee aartii fi lubbuun waan jalqaba ta'eef odannoo aanaa namni keenya waan jalqabee jecha aartii oromoo waliin haafuutti muuziqaa. Itti aansuudhaan aartiin beektaa guddoo tokko beektaa gurguddoo isii qabdu keessaa tokko tokko raamuu maqaa isii qabee beektaa gurguddoo aartii qabdu keessaa tokko mul'istuu biyya tokko yookaan mul'istuu aadaa saba tokkooti jechuudha tokko faanatti. Itti aansuun beektaan isii qabdu aartiin icciitii sammuu keessa jiru ittiin dabarfachuudha. Icciitii takka sammuu keessa jechuudha. Akkasumas aartiin amantii keenya ibsachuufis nu gargaara jechuudha. Kanaafuu aartii kana waan ibsii kan taateef ta'uudhaan diinii keenya kun takaa'uu aanaa keenya kun aanaa daangaa jiru waan ta'eef seenaan isaatii fi afaan isaatii fi aadaan isaatii fi hundinuu akka guddatu kanarratti hojjechuudhaaf nuti wanti qaadee chaanaala yuutuuba Cinaaksan Show jedhu bannee irratti hojjechuu jirraa jechuudha. Kanaafuu namoonni yeroo waan kana hojjetu yeroo namni waan kana hojjetu waan gaarii takka yeroo namni hojjetu namoonni hojjecha beeksanii seentuudha. Ati garuu wanti beekuu qabdu yeroo wanti kana hojjechuudhaaf taate abdii muruu hin qabdu waan eegalteef san beektee itti fufuudha qabdaa jechuudha. Kanaaf warroottan asumaan wanni ni galatoonfachuu barbaadu warroottan yuutuuba irratti yeroo nuti diraamaa tokko dhaabbileen goonu jajjabaadhaan isin cina jirraa itti fufaan hojjetanis galatoomaa hundi beekanuu warroottan akkana hanga ifaachi kana eegallee baarraa tiraa keenya jitutti warri yaadaan deeggaraa turan hunda isaaniitu galatoonfachuu barbaadaa al takka kanaa galatoonfatanii barbaada. Kanaafuu isinitti dheeressu waan baay'ee dubbachuu miti sagantaa keenya asumarratti adiin irraa fuudhaa galatooma.